keessanuu maqaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin yooyyaa jedhee nagaa sin gaafadha. Akkam jirtan? Egaa galanii xilladhee guddadhee gara kibba Oromiyaa gara Gujii gara Booranaatti nagaa namni yoo gaafatan yooyyaa jedhanii jalqabu. Yooyyaa jechuun harka fuunee jechuudha. Saxanaa istillee yoo jedhan abroo istillee akkuma jennan haay jennaan haay haloo jennaan haloo akkuma jedhan san nama sana fudhattanii tutaanaan yooyyaa jettanii deebistuu fi irra deebi'ee warra waldaa warra wangeelaa Oromoo Stockholm Sweden yooyyaa sanii jedha. Yooyyaa. Haadha fudhattanii jechuudha. Yooyyaa jedhaan nama simbiraa gara mirgaa gara bitaa nagaan gooftaa siifata yooyyaa jedha. Baga geesseedha. Baga Waaqayyoo sin gargaaree asitti eebbifamtanii gammaddanii haala kanaan ol arguu keenyatti Waaqayyoo guddaa galateeffannaa galanni isaaf haa ta'u. Nageenyi badhaadha. Qe'een nagaa, guddaan nagaa, jaarsi nagaa, laatiin nagaa, ollaan nagaa, Stockholm nagaa, Sweden nagaa, Europe nagaa, isa nagaa nuuf kenneef gooftaaf ilillee guddaan haa ta'u. Haleluya. Haleluya. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Egaa nagaa kiyyattaan seemu nagaa maatii kiyyaa isin dhiyeessaa fuudhee yaada manaa tokko qabaa. Egaa aniif isin immoo waliin ta'anii almost amma waggaa torbatti dhiyaatarra erga gaa'ela godhannee egaa waggaa jaha keessatti egaa hatirikii hojjannee jechuudha. Hatirikiitti isin galeera. Ijoollee sadii Waaqayyo nu eebbisee egaa ijoollee sadii Waaqayyo nu eebbisee mucaan jalqabaa hangafaa Hayyuu jedhama. Lammaffaan immoo Beekaa jedhama. Sadaffaan immoo reefu dhuftee Ogeettii jedhamtee isheenis. Egaa nagaa haadha Hayyuu kan Hayyuu kan Beekaa kan Ogeettis kan maatii kiyyaa hundumaa qabadhee dhufeera. Nagaan isaanii sisiriif haa ta'u. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Baay'ee Waaqayyoon galateeffadha carraa kan argachuu kiyyatti. Egaa isaaf galanna ta'u. Egaa Waaqayyootu carraa kana mijeessa. Ji'a sana fuuldura akkasuma biyya Norway sagantaa waldaa Norwegian Lutheran Mission dhaabbata Norwegian Lutheran Mission irratti hirmaatee achumaan waldaa warra wangeelaa Oromoo Oslo akkasumas immoo kan warra Eertiraas kan warra Itoophiyaas tajaajiluuf carraa argadhee ture. Yeroo bareedaa achitti waliin dabarsinee ammas gaafan immoo Sweden sagantaa waldaa misiyoonii EFS yookaan immoo Swedish Evangelical Mission gaafa affeeramu carraa kanaan immoo isin wal arguuf Waaqayyo carraa kana nu mijeessutti Waaqayyoon guddaa galateeffadha. Warra EFSs baay'ee thank you jechuu barbaada. Gaggeessitoota koree jaarsolis immoo particularly biqilaa biko Waaqayyo si eebbisu eebbifamaa carraan alaattaniif jechuu barbaada. Galanni isaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo yeroo bareedaa nuuf kenna jedhee immoo amana. Guyyaa kaleessaa arkaayivii isaanii daawwachaa ture. Waajjira olaanaa EFSCT Uppsalatti kan argamu ta'u arkaayivii daawwadhu daawwachiisaa ture Nicholas. Egaa SM Directorate atu daawwadhu keessa arkaayivii sana kan guute nama biyya Oromoo Onesmoos Nasiif. Innaa baay'ee gaafa fakkii sana argu baay'ee keessi kiyyatu qabee baay'ee gammadee bara yeroo hundeeffaman irraa ka'ee jechuudha. Bara 1856 irraa kaasee egaa 1866 akka masawaa qaqqaban seenaan isaanii dubbata. Ummata Oromoo kana bira ga'uudhaaf gatii guddaa kaffalan. Keessattuu waggaa 32 eegne jedha seenaa isaanii kana dura kitaaba guddaa riipoortii isaanii naa kennanii dubbisaa ture. Egaa jalqabaa kaasee hamma 1912 yookaan 1913 mishiinaroota gurguddoo abbootii gurguddoo seenaa gurguddaa warra hojjetan mishiinaroota ta'anii gara Afrikaatti warra deeman gara Eeshiyaatti warra deeman guutuu addunyaa warra deeman fakkii isaanii wajjin achi kaa'ameera. Kaabii keessa muuziyeemii sana keessa utuma laaloo Onesmoos Nasiif kan jedhamu argee baay'ee gaa akka Waaqayyo karaa isaa hojii guddaa hojjete Waaqayyo karaa isaanis mul'ata guddaadhaan saba keenya biraa wangeela akka ga'u gatii guddaa akka kafalan seenaa dubbistanii isinis na caalaa beektu. Waaqayyo hojii gurguddaa karaa EFSC hojjeteef hin galateeffadha. Warra EFSCs warra Swidenis immoo galatoomaa jennaani amma immoo dabareen kan keenya ta'e isinas jirtan. Ameen. Amma dabareen kan eenyu ta'e kan keenya ta'e jechuudha. Egaa waggaa tokkoof walakkaa dura sagantaa waldaa North American Lutheran Church waldaa Dr. Gammachiisaa jechuudha. Nu affeeranii biyya Ameerikaa Oklahoma General Assembly fi Mission Convocation qabu turan isaan. Sagantaa kanarratti nama tokko wal barre. Reverend Professor Dr. Jirel jedhama nama biyya Germaniiti. Nama biyya Germanii kana gaafadhu atoo biyya Germanii irraa dhufte biyya Reformation irraa dhufte biyya Haaromsaa irraa dhufte biyya Martin Luther irraa dhufte akkam jiru waldaan kiristaanaa akkam jira dhaloonni akkam jira dargaggoon jedhee gaafannaan Professor Dr. Jirel akka jedhe literally the land of Reformation became the land of deformation. Biyya Haaromsaa kan ture amma biyya diigamsaa biyya kufaatii ta'ee jiraate. Kufaatii guddaa keessa jiraate. Egaa amma gaa'e
dhaloota waldaatti deebisuuf dhaloota waldaa kiristaanaatti deebisuuf maal gootaniirtu jedhee gaafannaan istiraatiijiin baasnee qabu jedhe. Poolisii baay'ee develop godhu istiraatiijii baasnee kana yaallee sana yaallee hin dadhabne amma qaama lama qofaan eegnaa. Tokko supernatural intervention waaqayyo biraa eegnaa. Haaromsi guddaan akka isa biraa ta'u Awurooppaa irratti akka ta'u eegnaa. Lammaffaa immoo isiniin eegnaa jedhe. Isin warra Afrikaa jedhe. Because kaleessa yeroon kan keenya ture from global north to global south nuti dhufee gara keessan gatii guddaa kaffallee wangeela sin biraan geenye amma immoo nu dadhabne irraa jedhe. Amma immoo dabareen kan keessan from global south to global north. Kanaaf egaa akkasitti sabni keenya akkasitti uummanni keenya biyyoota Awurooppaa irratti baay'atee waaqeffatu arguu caala wanta nama gammachiisu hin jiru waaqayyo akeeka addaatiif asesseefee. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa hin waame ergasii immoo humna kennee fi ergasii immoo hin bobbaase. Inni isin waame ergasii humna isiniif kennee asitti isin erge. Kaayoodhaaf as jirtu. Ameen. Tima nama sin biraatti kaayoodhaaf as jirtaa jedha. Ergama addaatiif as jirtaa jedha. Kanaaf ishee kana raanfachuun qabdan yeroo hundumaa jechuudha. Inni si waame, inni humna isiniif kenne, inni carraa kana isiniif kenne, inni waaqayyoodha. Baay'ee namatti tola fellowshippiin isin qabdan keessattuu lakkoofsaan xinnaachuun fellowshippiidhaaf immoo baay'ee gaariidha. Keessattuu jalalaaf, keessattuu walitti dhiyeenyaaf, hundumtuu chaalenjii walii beekaa, wal bira dhaabbata. Yeroo jaalalaas, yeroo gammachuus, yeroo hundumaa fellowshippiin cimaa ta'a. Egaa fellowshippiin akkasii kun baay'ee barbaachisaadha. Nan gaafadhe gaaf tokko warra faranjii waldaan isin dur ijaartan nama 300 nama 400 nama 500 caalaan fudhatu. Amma immoo namni baay'ateennaan waldoota baay'ee gaamma meega church kan jedhamu kan amma baratamaa dhufe maaf akkasitti ijaartan dur jennaani kan ta'uu qabu jedhan. Waldaa jechuun fellowshippiidha jedhan. Baay'ina namaa miti jedhan. Namni yoo baay'ate paastariin waldaa sanaa lubni waldaa sanaa amantoota sana sirriitti tiksuu hin danda'u. Maqaa isaanii, eenyummaa isaanii, rakkina isaanii, challenge isaanii, background isaanii hubachuuf hin ulfaata waan ta'eef 500 darbuu hin qabu achi gadiyyuu ta'uu qaba malee. Yoo achi darbee maal goonannaan waldaa haaraatu ba'uu qaba. Maaliif charchiin fellowshipidha. It's all about fellowship. Wal jaallachuu, waliin nyaachuu, waliin dhuguu. Anis dhufee har'a fellowshippii keessatti makamee si waliin nyaadhee guyyaa lamaa sadan kana egaa buddeena yaadaa ture buddeena bareedaa argadhe. Egaa watii bareedaa akkasitti waaqayyo sin haa eebbisu yeroo bareedaa akkasitti si waliin dabarsuun natti toleera. Obboloota keenya worshippiidhaan bifa bareedaadhaan kadhannaadhaan waliin dabarsine waaqayyo isaan haa eebbisu jechuu barbaada. Egaa dubbii sagalee waaqayyoo keessaa bakka tokko dubbisee isarratti dubbii waaqayyo yaaduma amma jedhee jalqabe kana waliin akka barannu barbaada. Ximootoos isa jalqabaa boqonnaa 4 Ximootoos isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11-12 irra kan jiru qofaa dubbisee achirratti dubbii sagalee waaqayyoo waliin ilaalla. Ximootoos isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11-12 ulfina dubbii sagalee waaqayyoof ol kaanee dubbifannee tugateenye. Ximootoos isa jalqabaa 4:11-12 Kas jedha maqaa gooftaatiin nan dubbisaa. Kana hundumaa isaan abboomii isaan barsiisi. Dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatiin jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'ii namni tokkollees ijoollummaa keetiif sin tuffatinii jedha. Suuta jettanii gaa nama simbira jirutti taasiftu gaamma. Kana hundumaa jedha. Isaan abboomii isaan barsiisii dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatiin jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'ee namni tokkollee ijoollummaa keetiif sin tuffatinii fakkeenya ta'ee jedha. Waaqayyo sana eebbisuu ulfaadha. Egaa fakkeenya ta'ii ergaa jedhu irratti anillee dubbii sagalee waaqayyoo kan mara dhaabadhee dubbadha. Fakkeenya ta'e. Be an example for others. Waaqayyo isin waame, waaqayyo humna isiniif kenne, waaqayyo asitti isin erge. Egaa as dhufuun keessan hin hafne ergama guddaadhaaf kaayoo guddaadhaaf as jirtu. Egaa maaltu isinirraa eegamaa jennaan tokko fakkeenya ta'uudha. Challengii baay'ee argina. Wanti gaariin baay'eetti celebrate goonu waaqayyo galateeffannu jira. Challengiin baay'een immoo jira. Dhiibbaan keessattuu kiristaanitiin wal qabatee jireenya kiristaanummaa waliin wal qabatee wanti arginu baay'eetu jira. Egaa isa kanaaf immoo isin maal ta'aadha dubbichi kan jedhu fakkeenya ta'aadha. Fakkeenya ta'a. Waaqayyo waa malee isin hin argine fakkeenya akka taataniif dhiibbaa akka uumtaniif soogidda akka taataniif akka mi'eessitaniif
waaqayyo asisin erge. Egaa kutaa kana yoo laaltan boqonnaa isaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaastanii yoo laaltan Phaawulos ilma isaa hafuura Xiimotewosiin hin gorsa, motiveet godha, encourage godha, hin jajjabeessa. Egaa amma dhaloota waldaa kiristaanaa keessa jiru yeroo baay'ee egaa warri leadership waa'ee dhaloota gaafa isaanii bakka sadiitti qoodu. Emerging generation, existing generation, and then exit warra gochaa jiranii jechaadha. Warra kaan dhufaa jiru, warra kaan amma itti jiru, warra kaan immoo fixachaa jiru. Amma waldaa kiristaanaa biyyoota lixaa kana keessa yoo ilaallu warri exit gochaa jiran jiru waldaa keessa waggaa 10-15 booddee isaanii jiranii warri exit gochaa jiran akkuma bikoon immoo dubbachaa ture baay'ee challenge guddaadha. Dhaloota gidduutti loos ta'etu jira. Dhaloonni immoo olii guddatu immoo jiru. Maaliif asii inni irratti hojjetu hin jiru waan ta'eef. Egaa Timothy yookaan Timotos emerging generationidha. Phaawulos immoo exit gochaa jira. Ergaa guddaa, gorsa guddaa dhalootatti dabarsaa jira. Gorsa guddaa, ergaa guddaa dhalootatti kennaa jira. Amma gaa kan dhabame immoo waldoota kiristaanaa biyyoota lixaa jiran kana keessa Timotos waldaadhaa dhibee. Dhalootatu waldaadhaa dhibee. Gaaf tokko atuma miidiyaa laalu akkuma waldaa keessan social media keessan iskaanin godhaa waldoota garagaraa nan hordofaa nan dubbisaa sagantaa keessan garagaraatiin ni eebbifama. Egaa waldaa tokkotu biyya Ameerikaatii waa posti godhe. Waldaa tokko waldachi beeksisa maxxansee beeksisichi maal jedhaa? Waldaan keenya jedha. Waggaa 116 tajaajila kennaa erga turte boodaadha. 116 years. Amma gaa dhaloonni waan dhibeef, dhaloonni nurkaa fuul waan dhibeef torbaan dhufu kana laandiinaa ለመጨረሻ ጊዜ ትዘጋለች ይላል እንጭፋምቴ ወለልቴ ከናሁ ይደዱብኒ ሰገንታ ጩፊንሰ ወልዳ ከነራታ ካርገምተኒፍ ጀላለ ጎፍታትን ስለፈረ ይላል ሰገንታ ማን ወልዳ ጩፊንሰ ወልዳች እና ባየ ሾክ ድቴ አቺን መቃ ወለልቴ ከበደ ጉግል ጉዴ ሴና ሺቶክ ለምሰል ጅዲ ዱዱ በጋፈላሉ ወልዳ ጉዳ ቱርቴ ሴና ጉዳ ቀብደ ቱርቴ አመንቶተ ባየ ቱሬ ገሩሞ ስሩ ታይም ጢሞቴዎስ ራት ዋሪኖ ጀተኒፍ ጠሎት ራት ዋሪኖ ጀተኒፍ humna dhabanii waldaan sun hin cufamteedha. Literally waldaa baay'ee cufamee masgiidata waldaa baay'ee cufamee waan garagaraatti jijjiirama. Egaa kun akka hin taane Waaqayyo soogidda godhee Awurooppaatti sin erge. Kun akka hin taane Waaqayyo soogidda godhee Siwiidinitti sin fide. Stookholm sin kaa'e. Kaayoo addaatiif ameen. Kanaaf waan guddaatu isinirraa eegamaadha. Responsibility guddaatu isinirra jiraadha. Waldaa kana keessa Waaqayyo yoo isin kaa'u, biyya kana keessa Waaqayyo yoo isin kaa'u, saba kana gidduu yoo Waaqayyo isin kaa'u waa malee miti. Waa ta'uuf jedhee magarsanii baas. Kanaaf Waaqayyo karaa keessa waa gochuu barbaade lafa kana isin fide. Chaalenjii jiru hubattanii furmaata akka taataniif Waaqayyo moon wajjin jira. Ameen. Kanaaf kutaa kanarra kan jiru maa inni akkamitti immoo dhiibbaa uumuu dandeenya? Be an example. Fakkeenya ta'a. Jalqaba irratti yoo jalqabu lakkoofsa tokko yoo ilaaltan bara dhumaatti barsiisni sobaa, raajiin sobaa, shaakalli sobaa hin baay'ata. Maal jedhan of eeggadhu jedha. Phaawulos Xiimotewos yoo gorsu akkamitti fakkeenya ta'a jalqaba of eeggachuudha. Amma Itoophiyaa keessa rakkinni guddaan barsiisonni baay'ataniiru, raajoonni baay'ataniiru, ergamoota warri jedhaman baay'ataniiru. Amma gabareechi sanuma duukaa barus sobaas, shaakalli sobaas, wanti sobaas baay'achaa dhufeera. Kanaafuu of eeggadhaa jechuun egaa yeroo akkasiiti kan. Amma of eeggachuun maaliif jennaan lakkoofsuma boqonnaa 4 lakkoofsa 16 yoo of eeggatte barsiisa keessa jireenya keessa yoo eeggatte ofii kee nan fayyistaa warra si dhagaanis hin oolchitaadha. Of eeggachuun of oolchuufis warra kan biraa oolchuufis. Maaliif jennaan barumsi sobaa, shaakalli sobaa, raajiin sobaa, tajaajilli sobaa misliid gochuurra darbee kiil gochuutti ceeraa jedhan. Gaaf tokko Reverend Dr. Fiidoon Wimbeekii jedhamu. All Africa Conference of Churchitti General Secretary dha. Egaa ani fi muummichi barreessaan waldaa keenya lubni Dr. Tashoman Vice President for Africa ta'anii All Africa Conference of Church irratti Vice President for East Africa ta'anii hojjetu filamanii Naayijeeriyaa jechuudha. Gujaatti dhiyeenya darbe almost waggaa tokko walakkaa dura. Ani immoo dargaggoota bakka bu'ee governing committee miseensa kee jira akka Afrikaatti jechuudha. Achirratti walgahii irratti presentation dhiyeessan. Why misleading theology in Africa? Misleading theology kun amma mislead gochuu darbee kiil gochuutti ceeraadha. Ajjeesuutti darbeeraadha. Namtichi tokko lafaa ka'ee mootummaa Waaqayyootti seenuuf Yesuusii wal arguudhaaf nyaata dhoowwee nama bosonatti galchee namni 200 ol hin du'eedha. Literally pirezidaantiin biyyattis dhiifama gaafatanii uummata waldaa kiristaanaatiif immoo maqballeessi guddaa tuqaa gurraacha ta'e seenaa keessatti. Misleading theology, mislead gochuu darbee kiil gochuutti ceeraadha. Killing theology ta'eera. Maaf barumsa sobaa, shaakala sobaa.
tajaajiluma akkasii barumsa akkasii bara san ture of eeggadhaa jedha waaqayyo yeroo sanas arrayyuu maaloo jedha of eeggadhaa maaloo jedha maaliif jennaan amma Itoophiyaa keessa waldaa kiristaanaa kan maqaa balleessaa raajii sobaati tajaajila sobaati barumsa sobaati jireenya sobaati egaa kun akka hin taane waaqayyo maaloo jedha barumsa keessan jireenya keessan eeggadhaa jedha watch out of eeggadhaa kanaaf Phaawulos Timootewos kutaa kanarratti of eeggadhu jedha watch out jedha of eeggachuun barbaachisaadha maaliif wanti dhagamu hundumtu sirrii mutu wanti dhagamu hundumtu kan jireenyaa miti kan seexanaas jira waan ta'eef kan biyya lafaas jira waan ta'eef lapheen keenya kun eeggannaa barbaadanna kitaaba Oneesimoos gaafa afaan Oromootti hiike jedhamee achi kaa'ame keessa tokko lapheen keenyaa jedha lapheen namaa kun onneen namaa kun bakka bultuma waaqayyoo yookaan kan seexanaa ta'uu danda'a jedha kitaaba isaan hiikan tokko a man's heart inna lapheen namaa onneen namaa kun yookaan bakka jireenya hafuura waaqayyooti yookaan immoo bakka jireenya hafuura seexanaati akka bakka jireenya hafuura seexanaa hin taane immoo maal gochuun eeggachuun barbaachisaadha watch out inni jennu kun baay'ee barbaachisaadha kanaaf isa kana kan nuun jedhu Keeniyaa keessatti seenaa ta'e gaaf tokko wachuma deemnee nan gaafadhe BBC irrattis maxxanfameera raajii tokkotu ka'eedha gurraacha rifeensa guddifatee uffata kaa'atee akkuma gooftaa Yesuus fiilmii irratti arginu kana kaa'atee deemaa dhufe anoo masiidha anoo ergamee dhufe anoo gooftaa biraa isiniif dhufe natti amanaa ani masiidha jennaan yeroo sun immoo yerootti akkuma Eepiriilii darbe kana yeroo fannifamuu du'uuf du'a akka gooftaa Yesuus itti yaadannu ture uummanni immoo itti siqee dhugumatti ergamtee dhufteedhani eeyyeen waaqayyoon ergeera isiniif waaqayyoon si erge eeyyeen kanaafuu sitti amanaa eeyyeen rakkoon qabu jedhanii ilaa jedhanii gaaffii qabdaa jedhanii Yesuusin nu beeknu masiin nu beeknu inni waaqayyo biraa nuuf ergamee dhufe waggaa 2000 dura jedhan inni dhufe nuuf jedhee hin qabamee hin fannifamee hin du'ee hin awwaalamee guyyaa sadaffaatti immoo du'aa ka'ee jedhan amma gaa jedhan dhuguma ergamuu kee adda baafachuuf jedhanii kamisa si qabnaa jedhanii jimaata immoo si fannisnaa jedhanii achumaan immoo hunduu taasii awwaallaa guyyaa sadaffaatti du'aa kaata sitti amannaa jedhanii yoo qabuuf itti deeman lakkisaa guyyaan kun geenye achii baqatee malee እና barumsi sobaa raajiin sobaa gaaffii qaxxaamuraan darbina barumsi sobaa kun amma biyya keenya keessa baay'achaa jira akka guutummaatti mislee gochaa jira kanaaf jireenya keessaniif borii keessaniif eeggadhaa inni jedhu kun barbaachisaadha amma barumsi sobaa kun as gara keessan immoo maaltu jira haree jennaan yeroo World Council of Church biyya Germanytti ture magaalaa Karlsruhe hirmaannee waggaa 3 deemee amma pirezidaantii waldaa keenya Dr. Yoonas wajjin achiin gidduutti yeroo boqonnaa sharaa garagaraa wanni dunkaanii garagaraatu qophaa'ee exhibition garagaraa ture atuma deemnu pirezidaantii waldaa Evangelical Lutheran Church of Eritrea luba Yoosef Sillaasee jedhamu isaa wajjin ture atuma deemnu rainbow flaagii kan argine achii maxxansaniiru kitaaba ofii isaanii kana qabu ittiin gore deemuu qaba dubbisuu qaba jira kadhate gaafa deemuu maal barbaadu kunoo macaafa qulqulluudha rainbow flaagii qaba kan ijoollee qaba kunoo rainbow flaagii qaba kan dargaggoo qaba kunoo rainbow flaagii qaba maalidha jennaan macaafa keenyaa kun kan ijoolleeti kun kan dargaggooti kun kan amantootaati kun isa sanadha egaa maalidha isa sanarraa adda kan baasu jennaani maaf akkasitti qopheessan jennaan nuti hundumaa welcome jennaani nu bira hundumtuu welcome namni akkas taate jedhamu jiru waaqayyo hundumaa jaallata waan ta'eef kun ijoolleedhaaf kan kennamudha fudhaatii waldaa keessan barsiisaa jedhan ijoollee barsiisaa dargaggoo barsiisaa jennaan ergasii gacarraa kanaan itti dubbachuu jalqabe sagalee waaqayyo kakuu moofaatti kakuu haaraatti akka jedha jedhe gaafa itti haasa'u lakki jenna lakki macaafa akkana jedha carraan kun carraa guddaadha naaf sitti dubbachuudhaaf jedhee siifan kadhadha dhugaasaa immoo sittan hima utuma pirezidaantiin na bira dhaabatee lakki dhiisi waan kana si qabsiisuu danda'u siisisuu danda'u no nuti dhugaa jaalalaan dubbannaa jedhe isaanis dhaggeeffadheera anis immoo nan dubbadha waaqayyo immoo hojii isaatti darbee hojjeta barsiisa ofii isaanii qabu kan ijoollee kan dargaggoo kan amantoota kanaafuu watch out waan akkasis jiraadhas waan akkas intentionally distribute godhu watch out Phaawulos Timootewos of eeggadhu arras waaqayyo maal jedhanuuni eeggadhaa ijoollee keessaniif eeggadhaa dhaloota keessaniif eeggadhaa ola deemaa keessaniif eeggadhaa maaliif jennaan nuti soogidda ta'uuf ifa ta'uuf as jirra of eeggadhu qofaan jedhu gassi keemmoo maal jedhaa lakkoofsa 6-7 yoo ilaaltan Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isa ba'eessa ta'ee jedha hojjetaa isa ba'eessa akkamitti dubbii amantiitti guddachaa barsiisa ba'eessa isa duukaa buute sanatti guddachaa adeemee nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi
Train yourselves to be godly. Be a good servant of Jesus Christ. Tajajila dansa, tajajila bareda, tajajila oges, tajajila cima gofta Yesus Kristus itai. Tajajila cima, timate tajajila cima tai jeda. Tajajila oges tai jeda. Amaga kana hunduma ergatti dubbate boda be an example jeda. Kana hunduma ergatti dubbate ati garu jedan amantota kana hunduma maal ta'e fakkeenya ta'e. Amen. Marif Jenna, the best way of teaching others and commanding others is by being an example. Nama bira barsisuuf, nama bira karaa itti akeekuuf, isaan karaa gooftaatti deebisuuf the best way fakkeenya ta'uudha. Fakkeenya ta'u. Egaa durii yeroo ni jalqaba yuunivarsiitii Finfinneetti kan baradhee economics itti baradheenna achi koorsii tokko fudhanna main campus deemnee FB ture nuti Faculty of Business and Economics main campus deemnee introduction to logic koorsii falsafa philosophy fudhanna. Koorsii waa'ee introduction to logic yoo barannu logic keessa partiin tokko chapterin tokko waa'ee fallaasiiti. Fallaasii keessa tokko immoo yuutuu fallaasiidha. Yuutuu fallaasiin kunitu fakkeenya kennanii barsiisan namni tokko ofii tamboo tuutaa dhufee barsiisan dhufee barataa tamboo tuutuun immoo sijaaraa tokkooni lakkii sijaaraa tuutini ilkaan kee balleessa somba kee miidhaa fayyaa kee miidhaa dinagdee kee miidhaa yoo jedheen barataa suni fudhata. Malif atutu tarta you two are smoking atutu tarta amjada kanafu waan keessa hin baane tokko nama bira gorsu dhibba uumuu hin dandeenye dhibba uumuu kan dandeenye yoomi jennaan yoo fakkeenyummaa qabaanne kanaaf waaqayyo waan nuti jedha waliin fakkaatina garummoo soogiddataa garummoo ifa ta'a garummoo dhibba uumaadha kanaaf 4:12 kutaan kun Ximootosotaaf ergaa guddaa ergaa Ximootos kan walitti godulfee qabu yaaduma sirra jiru kanadha. Fakkeenya ta'a. Qaaf tokko Dr. Mirat Dabbabee beektuudha miidiyaarratti saayikaatirist utuma barsiisanii rakkina amma biyya keenya keessatti ta'aa jiruuf jedha. Waldaan kiristaanaatti gaafatan ture. Waldaan kiristaanaa tajaajilaqinaaf jedha. Akkamitti yoonaan jettanii fakkeenya ta'uu dandeenya. Korrapshinii dura dhaabachuuf ofii ishee korrapshinii irra maal ta'uu qabdi? Bilisa ta'uu qabdi. Qulqullummaadhaan dubbachuudhaaf ofii ishee maal ta'uu qabdi? Qulqulluu ta'uu qabdi. Ofii ishee korraptir taate, ofii ishee qulqullummaa dhabde, ofii ishee meejii gaarii dhabde dura dhaabachuun ulfaateedha. Waaqayyo nu haa gargaara. Maaliif dhiibbaa uumuu kan dandeenyu yoomidha? Fakkeenya yoo taanedha. Fakkeenya yoo taanedha. Nama tokko seenaa tokko nagee waa'ee Mahatma Gandhi jechuun freedom fighter of India. Namatu macaafa qulqulluu kenneefi macaafa qulqulluu kenneefi Food dubbis jennaan hin fudhate hin dubbise erga dubbise booda after reading this book jedhe I really love his Jesus jedhe Mahatma Gandhi but I hate Christians. Yesuusin nan jaaladhe kiristaanota garuu nan jibbe. Maaliif Kiristoosin jaaladhe akkamiin kiristaanota jibbita? Kiristaanonni hordoftoota isaa jennaan Yesuus jireenyi isaaf tajaajilli isaa haasaan isaaf jireenyi isaa tokko. Kiristaanonni hoo jennaan maamulila mattawqee walila jireenyi fi kitaabichi waliin fakkaata. Waaqayyo nu haa gargaara. Mee kaafannoo gara isaatti abbaa jedhame nu taraara jedha isa darbii nuuf dhiiseedha amma immoo nu barsiiseedha fakkeenya nu taasiseedha. Kanaaf Waaqayyo maal nuun jedha fakkeenya be an example for others. Haala isaan keessa jiran beektu walloonni kiristaanaa waan isaan keessa jiran observe gochaa ooltu na caalaa seenas garummoo dhiibbaa uumuudhaaf as jirtu waan ta'eef akkamitti jennaan be an example for others. Akkamitti dhiibbaa uumna Phaawulos Ximootosin fakkeenya ta'e jedhee otoo bira darbe beekta ifan ta'u akkamitti fakkeenya akka ta'u immoo qabxiilee muraasa kennee fi bira darba. Qabxiilee sana laallee gara xumuraatti finna. Tokkoffaan akkamitti fakkeenya taanaa jennaan 4:12 kutaa amma dubbisne sana maal jedhaa dubbii afaan keessaa ba'uun fakkeenya ta'edha. Be an example for others in your words, in your speech. Dubbii afaan keetiin dubbii baqaal በንግግር ሰደንስ dubbii afaan keessaa ba'uun maal ta'ee jedha fakkeenya ta'e dubbii afaan keessaa ba'uun. Egaa dubbii afaan keessaa ba'u yoo jennu it's about words. Dubbiin afaan keenya keessaa ba'u humna qaba. Fayyisuudhaaf humna qaba. Cabsuudhaaf humna qaba. Ajjeesuudhaaf humna qaba. Kaasuudhaaf. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 21 maal jedha? Macaafa fakkeenyaa 18:21 maal jedha? Duuniif jireenyi aboo arrabaa jala jiru jedha. Warri isa jaallatan ija isaa maal godhu jedha? Hin nyaatu jedha. Nan du'aa yoo jette hin duuta. Nan jiraadhaa yoo jette immoo
injiraataadha. Because the Bible says duuniif jireenya aboo arrabaa jala jiru. Arrabni kun yookaan inni ajjeesaa yookaan immoo kaas kanaaf Oromoollee yoo maal jedha yoo ammaa kun arrabni ofii mana oolee abbaa aduu keessa oolcheedha. Ofii keessa oola abbaa immoo yeroo hundumaa yoo ilaaltan arrab dubbii kan barbaadu arrabadha. Dubbii barbaadee garuu inni mana seena. Daangaa gurguddaa lama rokkeettii gurguddaa lama qaba. Tokko kun jira achi immoo kun jira. Kanaan dhokfamee keessa ta'a. Dubbicha barbaadee hin seenu. Dubbii barbaadee hin seenu. Achi kan rukutamu yoodha kanadha. Kan rukutamu funyaanidha. Gurradha, mataadha, miiladha. Arrabni eessa jira? Dubbitti barbaadee seeneera. Nama biraatiin arraba kee hoggettee jireenyi kee nagaa taa'edha. Arrabichi yoo eeggatte jireenyichi maal ta'a? Nagaa ta'a. Kanaafuu watch out your words. Kanaafuu dubbii arrabaa eeggachuun baay'ee barbaachisa. Har'a biyya kan diigaa jiru arraba. Because in literate society words inni jennu kun wanta barreessuunis qabataa jechuudha. Waan social mediaadhaan barreeffamu, wanti social mediaadhaan dubbatamu kun hundumtuu as keessa jira jechuudha. Arrabni beektu gaa waggaa almost gara waggaa 9-10 dura ልክ እናስገባቸዋለን የሮጀን ያለን ልክ እናስገባቸው words አቺሞ ዋልሽ ፍደትላላ words are power and words of power and words could be your power ጀነራል ከናፍ ዱቢ ረባቴን ፈከኛተው በርባችሳ ጅሬኛ ኬኛ ተጃጀለ ኬኛ ኦልማ ኬኛ ዮባኖስ ዮጋዶስ ኦፍረት አኩሞ ፋርፋና ዳንጀቻ ቱሬ ኤባ ሞይቸ ዱባቹ ደማሌ ሞይች ኩፋቲ ዱአ ከሳራ ዱባቹ ሰሪንታው biyya keenyatti yeroo tokko afooshaadhaan idriidhaan dunkaanii bitan. Dunkaanii erga bitanii booda gaafa dunkaanii kana eebbisan namtichi tokko dunkaanitti ilaalee dunkaaniin kun jalqabaa namaaf dhaabbataa guyyaa dunkaaniin eebbifamuudha. Dunkaaniin kun eenyuuf dhaabbataa? Dunkaaniin kun jalqabaa namaaf dhaabbataa jalqaba isumatu duree isumatu eebbisee Mali fi jennaan the power of words. Dunkaanitti ilaalee maal jedhe? Aanumatu eebbisa dunkaanii kana eessumatu jalqaba du'e eessumatu eebbisa. Kanaaf nama si biraatti du'a birratti dubbate jedhaan. Jireenya dubbadhu jedhaan. Haalindoo. Jiraadhaa malee. Harumaa gooftaa kunuunsa. Karaashee bobeessa. Hallelujah. Nan jiraadha dhaabee? Hallelujah. Kanaaf dubbii afaan keenya yoo yeroo hundumaa du'a otoo hin ta'in jireenya. Kufaatii otoo hin ta'in moo'icha. Cabuu otoo hin ta'in milkaa'u. Ofii keenya irratti tanga jedha. It's like nuclear power jedhama. San dubbiin arrabaa kunidha. Egaa amma addunyaa kana kan wallabsiisaa jiru waa'ee nuclearii kana. Isinillee wallaa waan jirtaniif na caalaa beektu. Egaa Ameerikaaf North Korea wal qabaniiru. Iraaniif Israa'el wal qabaniiru. Dubbiin nuclearii kun cimaadha. Warga saayinsii isaa beekanis gidduu keenya jiru. Arrabnis akkuma nuclearii kana. Nucleariin wisely yoo itti fayyadamanidha. Source of energy dha. Sound system sochoosa ibsaata madda energy ta'a. Unwisely yoo itti fayyadamne immoo Hiroshima and Nagasaki. August 6 and August 9. Egaa Ameerikaan Jaappaaniin harka kennachiisuudhaaf irrukuttee uummanni kuma 200 ol hin miidhame haraayyuu effektiinsaa cimaadha. Arrabnis akkasuma yoo haala gaariin itti fayyadamne eebbadha. Haala gadhiidhaan yoo itti fayyadamne immoo abaasata. Kanaaf arrabni keenya hin ajjeesin maal godhu malee haa fayyadu. Hin abaarin maal godhu malee haa eebbisu malee. Kanaaf yeroo baay'ee gaa'ela keessattis gaa'ela baay'ee kan miidhe dubbii arrabaati. Dubbii arrabaatu gaa'ela baay'ee diige. Dubbii abaarsaatu dhaabbata baay'ee diige. Dubbii arrabaatu biyya diige. Kanaafuu kun yoo fayye biyyi fayye. Gaa'elli baay'ee fayye. Kanaaf watch out of your words. Watch out of your words. Gaa'ela keessanittis jireenya keessanittis maal godhaa? Eeggadhaa. Kanaafuu dubbiin sagalee Waaqayyoos Efesoon 4:29 irratti Efesoon 4:29 irratti maal jedhaa? Ergaa Efesoon 4:29 irratti akkas jedha waa'ee dubbii arrabaatiin wal qabatee dubbii gargaaru yeroo barbaachisutti kan cimsu warra dhaga'uufis ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin bayyine jedha. Waa sadii jedha dubbii gargaaru dubbii kan nama cimsu warra dhaga'uufis ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin bayyine jedha. Laphee keessan irra kaa abbaa jedhaan dubbii hamaa jedhaan dubbii abaarsaa
keessa kootii baasira hafuura keetiin formaat naaf tolchedha dubbii eebbaatiin na guuteedha dubbii moochaatiin na guuteedha waaqayyo dubbii eebbaatiin jireenya keenya haa godhu dubbii nagaa qabu dubbii gargaaru dubbii cimsu dubbii jajjabeessu dubbii akkasiitiin waaqayyo nu haa godhu kanaafuu be an example for others in your words kanaafuu jireenya keenya jireenya maatiidhaafis dhalootaafis ollaadhaafis nama waliin hojjennuufis nagaa kennu akka ta'uuf keessi keenya nagaa qabaachuu qaba dubbii afaan keenya keessaa bahu yeroo hundumaa dubbii warra Kiristoos Petros kan qabame maal isaatiini dubbii arrabaati warri kaan gooftaan yoo qabamu tikseen hin qabama hoolonni yoo hin bittinnaa'u akkuma jedhu hin bittinnaa'ani Petros garuu fagoo jiraate akkam godhata hatuma jedhu isaan biraan bahe achuma bira ga'e gaafa isaan dubbatan innis hin dubbate achi immoo dubbe hatta sooyyee namicha kanaati isa wajjin maal keetu dubbata haasaan kee dubbiin arraba kee kan eenyu fakkaata kan Yesuus kanaaf dubbiin arrabaa dubbiin jireenyaa har'a maal fakkaata kan jedhu of gaafachuu nu barbaachisa kanaafuu dubbiin jireenyaa keenya haasaan keenya kan Yesuus akka fakkaatu waaqayyo nu haa gargaaru kiristaanni qoosa eeyyeen garuu qoosaa warra kiristaanaa akka warra kan biraa miti maaliif jennaan kan kiristaanaa kan kiristaanaati kiristiyaan olmaansaa haasaansaa jireenyi isaa kan eenyu fakkaata kan Kiristoos sooshaal miidiyaan isaa kan eenyu fakkaata kan Kiristoos kanaafuu gaa sooshaal miidiyaan keenya tiktookiin keenya yuutuubiin keenya kan eenyu kan warra Kiristoos because we are ambassadors of his kingdom kanaafuu jireenyi keenya haasaan keenya kan eenyu fakkaatu kan Kiristoos be an example for others in your words haasaan kee barreeffamni kee kan isaa fakkaatudha and the second one lammaffaan be an example for others in your character jedha amala keen fakkeenya ta'e jedha character moral quality yeroon kun yeroo itti moral qualityin dhaloota gabbuudha biyyi nuti amma keessa jiru biyyoonni Awurooppaa kun kanaaf sagalee waaqayyo maal nu jedha ati garuu jedha isin garuu jedha be an example for others fakkeenya ta'aa nu jedha akkamitti jireenyaa egaa waa'ee jireenyaa kun murteessaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo tajaajila jalqabu pirinsipilii jireenyaa keenya pirinsipilii jireenyaa wangeela Maatewos boqonnaa 5:7 yoo dubbisan soogidda ta'a jedha Maatewos 5:7 pirinsipilii jireenyaa ifa ta'a jedha nagaa buusaa jedha waa'ee pirinsipilii jireenyaa qajeelfama jireenyaa kenna inni kun jireenya keenya irratti yoo apply ta'u Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22-23 mul'achuu jalqaba maal isaanii ija hojii hafuuraa jedha inni Maatewos 5:7 yoo facaafamu Galaatiyaan 5:22-23 biqila maal faadha nagaa jaalala obsa garraamummaa of qabu kun hundumtuu maal gochuu jalqaba mul'achuu jalqaba waaqayyo isa kanaan jireenya keenya haa eebbisu jireenya kiristaanummaan jireenya namoota barsiisuu macaafa qulqulluun kun kuma baranne bakka lamatti qoodama the Old Testament and the New Testament Old Testament kitaabota 39 New Testament kitaabota 27 walitti immoo 67 faan immoo jireenya keenya namni 66 sana jireenya keenya irratti dubbisaa maata magaanni kan godhe isa kana amma kiristaanota irraa yoo dhabu jireenyichii fi macaafichi waliin fakkaatu kanaafuu jireenyi keenya macaafichi akka fakkaatu waaqayyo nu haa gargaaru kanaafuu warra kitaabicha warri musliimota maal nu jedhu የመጽሐፉ ሰዎች ነው ቁርአን ላይ ወደ ብስተሪ ወረ ኪታብቻ አፈካን ነው አሜን ወረ ኪታብቻ ማላፈካን ነው ኪታብቻ አሜን ኢን ከኑ ራኢጋ አማ ከደማ ሚሰከና ክርስቲያኑ ማለማ ከሰጡ ኢቫንጀሊካልስ ወጋ ዲግደም ሶዶ ደበርሰነ ከነ ከሰት ገርመሌ ደበል ኦነስሞስ ደሞ ቶኮ እንጀልቀበ ወጂሱ ዲሙ በበለቻ ዱፌ ዋቀዩ ገርጋሬ ሀራ ኢቫንጀሊካልስን ብየ ኬኛ ወልዳማ ካን ኢየሱስ ቃለ ሕይወት ጉቱ ወንጌላ መሰረተ ክርስቶስ ከነ ሁንዱማ ደበለቴ ገር ሚሊዮን ሶዱማ አች ደርቢ ላኮብስኪ ገርመሌ ደበል but the problem and the challenge is life quality Kaptoko eenyu makana jala masadidora naannoo piyaasa harma warraa kee wajjin deemnee ayigilaasii bituudhaaf ishiin achi gurgurtu wanni qabdi tiksi wayii bareedaa tokko maxxansteerti ergasii baay'ee namatti tolaa luqqisiin atas keessee wangeela dubbataa nama dhufu hundumaatti jennaan egaa maal godha nuti immoo dubbachuuf baay'ee nutti ulfaataa dhufe at least akkuma kanaan namni illee dubbisu jenneeti ati dubbachuuf maasitti ulfaata jennaan yoo nu waa'ee gooftaa dubbachuu jalqabnu naante pheexxeewwachaatu barbaadamet ውሸታሞች nuun jedhu
ሰበብ አበሉ ራካንከይ እናንተ ትምርታችሁ ሁሉ ምድራዊ ትንቢታችሁ ሁሉ ውሸት እንትናችሁ ሁሉ እንደዚህ ጀነራላይዝ ነው ወደኔ ከናፍ ዱባችሁ ሁሉ ቃናው ጀልቀም መናገሩላ ይከበደል መጣ ማለት ጅሬኛት ኪቱርቤ ላቆብሲ እንደበለ ገሩ ጅሬኝኒ ቤ ዋቀዩ ነው አገርጋራ ዋቀዩ በየከኛ ሳፋይስ በራፍ ዳከናት be an example for others in your character ጅሬኛ ከማልዳይ fakkeenya namni silaalee hadufu gara Kiristoos namni silaalee gara gooftaa hadufu namni silaalee gooftaa hajaallatu kanaafuu ergas dhufuun keessanii naafne jireenya keessanii maal ta'a ifata soogidda ta'a yeroo seminarii reefu seenee 2015 jechuudha waggaa 10 dura yeroo baachilarii barachuu seminarii seenee ካምፓስ ፓስተሪን keenya luba Dr. Gofree Adishoo jedhamuna nutti immoo yeroo kaampaasitti yeroo divooshinii nu barsiisanii esaat izaachuu mattaachuu ከሰል ይዛችሁ እንዳትወጡ ነው እንዴ? እሳት ይዛችሁ መጣችሁ ከሰል ይዛችሁ እንዳትወጡ ዘራብቲ ማነስ ብራት እሳት ይዘህ መጣ ወደ ከሰል የሚያቀየር ቢላ ይከበራኝ ይሄዳ አብድቻ ከና ደረጋ አብድሱን ጅሬኛ ከኛራ ማልታው ቀባ ሙለቹ ቀባ አናቡ እሳቱ አይጥፋ አብድቺ ምርባችሳ ለፋ ቅሌስ ሳቁፈሚት ጅሬኛ ፉራሳለ ቆሬ ከነ ከሰቲ imbarbaachisa kanaafuu waaqayyo isaaf mu'asis neer jireenya keessanii dhiibbaa qaamtanii seenaa nama guddaa tokko waaqayyo ammatti fayyadamaa jiru biyya keenyatti baay'ee jaalladha gaaf tokko magaaziniidhaan dubbise waggaa muraasaan dura namni kun sirbituu beekamaa ture Xababoo Warqiyyee jedhama seenaa isaa beektu baay'ee keessan egaa Xababoo Warqiyyee gaaf tokko macaafa qulqulluu kana banee akkuma sirbituun tokko macaafa qulqulluu keessaa luqqisii baasanii dubbisanii akkuma dubbatan ineen woguu idrasan biyeede ጥቅስ ለመጥቀስ biyeede ታላቁ መጽሐፍ እንደሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው biye ለመጥቀስ እንዲረዳኝ biye አከ ነገር ጋር ወጀዴ መጽሐፍቸ ፉዴ ዱብሱ ጀልቀበ ጋማ ዱብሱ ጀልቀበ ወንጌል ዮሐንስን ጀልቀበ አቱን ዱብሱ ነጥም ያው ጀልቀበ እኒ ማለል ባሩ ጀልቀበ በነቴ ሉቂሲ በርባሩዳ እንደዚህ እንደሚል አከሰከጀ ሼማ ከናፍ ጀልቀበ ገሩሞ ነጥም ያሄ ኡቱም ዱብሱ ነንጃለዴ ገሩሞ ደሲ ኡበማታውን ኮነቴ ሙለቴ አቱም ዱብሱ አመማኮ ቡጆ ይቀበ አቺ ሞይዴ አቺ መተንጂል በፈደ እቺን ቦ ገረተ ጃጅላት እንደኔ ዋቄውን አፍከዳን ጎፍታ ተመኑን በርባራ ጀሌ አርከኮ ኢየሱስ ይላቴ እርገሴ ማነስባ ማና ኤሌክትሮኒክስ ከንስባ ሙዚቃ አልበሚ ማሉ ስርባት ጉርጉራን ከነ ለማን ቀባይ አቺን አልበሚ ኮሰደፋን ጦራቦ ፐርሰንት ሰገል ተመረገ ይራይ ነው ነው ሰርቪሱ በከባ ካሴት ሰሁንዱማ ማና ኤሌክትሮኒክስ ከስ ከንጅሩ ሁንዱማ ወሊት ቀበ አብደት ቀብሲሴ ሃቲ ማና ማልታ ደሰሙ ከቱ ቀበ ማልታ ደናን አንካን ጎፍታቲ የጌታ እና ማሊንጅራና እና ጅሬኝኪያ አርከባ ከሳ ጅሬት ደብስ ዋቀዩ ነጅራች ሰይደ እብደት ቀብሲሴ አቺን ነጅራች ነገር ጋር ሃማማት ዳሎተ ሞቱማ ዋቀዩ ከንዱ ጉጉር ሲነጋ ከነቦዳ ካን ክርስቶስ ይሄ ኤርገ ከንሳተ ጅሬኝ ኮስ ከንሳታው ቀበ ኤርጋሲ ሃዳ በላሳ ወንጌለታሳ ittidubat garu dirqamsis hati mana erga sekajette ani yette tebabuna dur beekuf tebabuna nama beeku completely nati jijjira male tebabun durif inama hasan saada jireenya saada amma kadata jireenya sa hasan sa akkin ittirati atu yu adda tahe kana fu inni si jijjire anani sa jijjiru yette akala inni tebabu jijjire anani sa haleluya mal salalte jireenya keenya dhaloota irratti dhiibbaa amen kanaaf jireenya keenya fakkeenya haa taanudha be an example for others in your life kanaaf jireenya keenya dhiibbaa uumuun ni danda'ama nu arganii amantaatti jireenya kiristaanummaatti akka cimaniif ayyaana isaa nu baay'eessu number 3 sadaffaan akkamitti fakkeenya taanaa jennaan achuma jira Ximootos lammaffaa Ximootos tokkoffaa 4:12 irraa tokko dubbii afaan kee lama jireenyaan sadii jalalan be an example for others in love jalalli lafe hunda lafe dugda amanti kristiyaanati namni lafe dugda qabne taawun danda'u rafuun danda'u ciisuun danda'u lafe dugda baay'ee jalalli amanti kristiyaanaa keessatti akkasi dabbaaqamu kanaaf Yohaannis 3:16 dubbisnu maal jedha waaqayyo abbaan addunyaa hundumaa waan jaallateef for God so loved the world he gave his only begotten son whosoever believes in him shall not perish but have
everlasting life. Amen. For God so loved the world. One jannat love. And then Yohannes kudashan kudasadiratte sammas mal jedha. Goftaan addunyaa hundumaa waan jaallateef lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne. No love greater than this. Namni lubbuu isaa dabarsee kenne san booda kennaan caalu eenyufiyyuu hin jiru. The greatest love. Kanaaf maal waan nu jaallateef. Afur qulqulloollee narra yoo dubbistaan tokkoffaa Qorontos 3:16 nu keessa jiraata. Maaliif waan nu jaallateef. Ulaagaa qabaannee miti caallee argamnee miti waan nu jaallateef. Kanaafuu jaalalli lafee dugdaa amantii kiristaanaati. Amma gaa thank you very much. Thank you. Kunis gaa waa jaalalaati waan na jaallatuuf bishaanis. Thank you very much. Egaa jaalalli lafee dugdaa the backbone of Christianity. Yoo nuti wal jaallannu warri gooftaan qabnee jaalala keenya arganii isaan duuka buutota gooftaati jedhu. Maal laalanii jaalala qabdu laalanii. Waaqayyo asii kan isin fide hojii guddaa ergama guddaa kana. Ergama guddaa sana immoo kan milkeessuu dandeessan yoo jaalala qabaatanidha. For there is no mission without compassion. No mission without compassion. Yoo saba kana hin jaallattan ta'e wangeelatti hin himtani. Hin jaallattu taanaan immoo ergamni guddaan keessa wangeelaa saba guddaa kana immoo saba bal'aa waaqayyo keessa seekaa kana keessatti jaalalaan dhiibbaa uumtanii dhalootaafis immoo eebbata. Kanaafuu jaalalli humna guddaa qaba. Gaa'elli yoo jaalala qabaate nagaadha. Manni sun nagaadha. Dhaabbanni tokko jaalala yoo qabaate dhaabbanni sun maalidha? Nagaadha. Biyyi tokko jaalala yoo qabaate biyyi sun maalidha? Nagaadha. Amma kan biyya keenya keessaa dhidhiittana. Dhukkubni guddaan biyya keenya, siyaasa keenya, dinagdee keenya, kan waldaa kiristaanaa jaalalattiitu keessa fudhame hin jiru. Kanaaf Waaqayyo jaalala nuuf haa deebisu. Jaalalaan nu haa eebbisu. Kanaaf egaa Waaqayyo jaalalaan fakkeenya akka taanu nutti dubbata jechuudha. Dhukkubni guddaan hanqina jaalalaatiin qorichi isaallee immoo jaalaladha. Yoo tokko gara qilxuu har'aa deemee achi nuti tajaajilaa waliin tajaajilu tokkotu Waaqayyo wanatti agarsiisaa jedhe jawwee. Jawwee gaa'ela keessa nyaatee, jawwee jireenya keessa nyaatee, jawwee biizinasii keessa nyaatee maqaa isaa wajjin natti meera. Uummanni immoo maqicha dhaga'uu barbaada nutti meedha. Maqicha sanitti boonnaa nutti meedha. Maqicha dhaga'uu barbaada kan maali? Kan jawwichaa. Maal gochuudhaaf? Ajjeesuudhaaf egaa jawwicha. Ergasii maqaan isaa jedhe maqaa isaa sinitti himuudhaaf tokko. Uummannis lama jedhee kaanii dhaabatanii gasa dafaa. Sadii jedhanii maqaan isaa jedhanii egaa. Jaalala dhabuudha. Isaan kan eegan maqaa kan biraa. Maaliif deemanii garuu maqaan jawwichaa maal ture? Jaalala dhabuudha. Waaqayyo jaalalaan nu haa eebbisu. Kanaaf be an example for others in love. Addunyaan keessa jiru keessattuu biyya ammas hin jiraattu. Global norms beyond developed nation biratti individualismiin jireenyaaf tajaajila namaa dhuunfatedha. Namni waan kee dhimma qabu hundumtuu qofaasaa fiiga. No one cares about you. Christian more akkamiti. It's about social life. Amen. It's about living together. Amen. It's about having fellowship with one another. Amen. It's about enjoying and sharing the love and the burden we have. Jaalala qabu, rakkina qabu, challenge qabu, wali share gocha, waliif jiraachuudha. Kanaaf inni kun isinirraan fudhatame. Isa kana Waaqayyo ammayyuu isin haa eebbisu. Kanaaf isa kanaan ammayyuu maal ta'a? Fakkeenya ta'aadha. Fakkeenya ta'a. Wal jaallachuudhaan, wal dhaga'uudhaan, waliif hirmaachuudhaan, waliif birmachuudhaan, jaalala gochaan ibsuudhaan akkuma warri Afrikaa jedhan ubuntu. I am because we are. Akkuma jedhan sana. I am because we are in nu barbaachisa ammayyuu. Kanaaf an kan jiruuf nuut waan jiraanneefidha. Kanaaf inni kun ammayyuu nuuf baay'atu. Tokkummaa kan jaalala kanaan Waaqayyo nu haa eebbisu. Kanaaf isa kanaan fakkeenya ta'a. Isin arganii fellowshipii duraatti adeebi'an. Isin arganii jaalala duraatti adeebi'an. And then the force. Inni afraffaan immoo akkamitti fakkeenya taanaa jennaan be an example for others in faith amantiidhaan. In faith amantiidhaan. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti akka jedhamu. Nuyi jedha amantiidhaan jiraanna malee waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti jedha. Maaliin jiraanna? Amantiidhaan malee ijaan arguudhaan jiraanna miti jedha. Arra wanti ijaan argamu social media yoo bantan, TV yoo bantan waan ulfaataa du'a.
kufati miidhama yoo magaalama Facebook bantan asitti balaa konkolaataan nama makanaa fite asitti waraanni akkas ta'e asitti socho'ii lafaa akkas ta'e asitti maaloon akkas ta'e waan hundumtu nama sodaachisa. Egaa Finfinneen joota lamaan sadan dabarsine keessattuu waa'ee socho'ii lafaatiin wal qabatee baay'ee ulfaataa ture. Finfinnee qofa miti hamma Adaamaatti even an jalqaba seensi kan godhe socho'ii lafaa sanaa sagantaa tokko gara Sidaamaatti deemaa jirru Hawaasaatti. Foki Grand Place irra jirra gubbaa jirra ganama 11tti kaanee 10 walakkaatti ka'ee qophaa'a adeemsa jalqabuudhaa fi tujennuutuma teenyu qofalatti socho'ii lafa Finfinneetti socho'a Adaamaatti socho'a isin bira nagaa dhabe namni hundumtuu Finfinneetti sodaadhaan kan fata guuratee firaashii guuratee ala bula wanti nama sodaachisu baay'eedha addunyaa kanarra uumamni nama sodaachisaa haalli nageenyaa nama sodaachisaa haalli dinagdee akkasuma ulfaataadha infleeshiniin baay'ee garmaleedha amma gaastaraakii jiru miidiyaarraa amma dhagaartanidha jireenyi ulfaataadha waan hundumtuu amantii namaa jireenya namaa kan jeequdha yeroo kanatti oduu nu dhaga'uu qabnu kan Aljeeziraa kan BBC kan CNN otoo ta'in kan isaati mi'aame kan amantii keenya jaaru amantiin dhaga'uurra dhufa dhaga'uunis dubbii waaqayyoo wanti amma dhageenya hundumtuu garaa namaa laphee namaa kan gadi buusu qofaadha kanaafuu guyyaa keenya Aljeeziraadhaan otoo hin ta'in dubbii waaqayyoo naa jalqabna anduun yeroo biyya ture ganama ka'ee Aljeeziraan bara sa'aatii 12 Aljeeziraan bara because kutaa 11 fayyuu baradhu addunyaan maal keessaa oolteetti maal akkam bulteetti kan jedhu laalee waan deemu Aljeeziraa gaazexaa isaa yoo laaltanu breaking news insaallee waa'ee boombiiti waa'ee dhukaasuuti kaa achi yooma jalqabu breaking news jedha Al-Shabaab Moqadishoo keessatti dhukaasee namni 37 achi Nigeria keessatti Boko Haram dhukaasee namni 97 achi Al-Qaidaan Yemen keessatti dhukaasee ganama Somaaliin jalqabee Boko Haram jalqabee Al-Shabaab jalqabee Al-Qaidaan jalqabee atuma mana barumsaa deemuu keessi koo Al-Qaidaan keessatti Boko Haram Al-Shabaab maaliif jennaan ganama kootu isaan jalqabe tima nama biraatti Al-Qaidaan jalqabe needha Aljeeziraadhaan jalqabe needha Boko Haram jalqabe needha maafi your early morning activity determines your day waan ati ganama kaatee goote sun jireenya kee irratti dhiibbaa guddaa qaba waan ati ganama goote sun guyyaa kee irratti yoo itti muddiidhaan jalqabdee ganama kee FM banattee yookaan Facebook banattee guyyaa guutuu otoo hin beekin itti muddii jedhaa yoo itti qabsiisiidhaan jalqabdees itti qabsiisa tima kanaafuu itti muddiin hin jalqabin itti qabsiisiin jalqabe jedha kanaafuu itti qabsiisi jennee hafuura waaqayyootiin dubbii sagalee waaqayyootiin gooftaa wajjin yoo jalqabne guyyaan keenya ifaame guyyaan keenya milkaa'inaan guutuudha kanaafuu let's start our day by the word of God. Amen. By having fellowship with our Lord Jesus. Worship it bisa kali waaqayyootiin isa wajjin haasa'uun guyyaa keenya yoo jalqabe amantiin keenya isa wajjin nagaadha. Har'a as yoo laaltu dukkan as dukkana caalu gara isaa yoo laaltu moo'ifa. Amen. Amma iyyuu abdiin jira. Amen. Kanaaf sagalee waaqayyoos Ibroota 12 irratti Ibroota 12 lakkoofsa 1-2 yoo dubbistan maal jedha? Egaa nuyi dhuga baatota jedha boqonnaa 1:11 farra kaayera waa'ee amantii abbootii amantii baay'ee waa'ee isaa wal qabsiise egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenya qabna kanaafis kottaa wanta ba'aa nutti ta'u hunduma cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgomee isa nu dura jiru obsaan dandeenye hin fiigna Yesuus jedha isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buuqifanne the author and finisher of our life his name is Jesus kanaafuu fokkasii keenya eenyurratti haa ta'u isa fannifame irratti ስብሐት ለአምላክ ፈርፈና ከገለተ ወቀዩ ፈርፈናም ባይጃለ ተከስ ይላል የተሰቀለው መድኃኒት ብታይ ይሆንልሃል ሙሉ መዳን ኢሳፋን ፋሜ ጎፍታዮ ይላልቴ Arayo fayyita. Apa yang jadi lari? Isa fannifame. Me ame? Isa fannifame yolaltu nagada. Isa fannifame yolaltu boicha. Isa fannifame yolaltu jireenya. Hallelujah. Kanaafuu haala hundumaa keessatti eenyuun halaallu isa fannifame. Haala ulfaataa keessatti eenyuun halaallu isa fannifame.
ala ulfata kisatae kirakae nayachisa akkasumaan nagammachiisa ala ulfata kisatae gara fannoo keenya. Kanaafuu isa yoo laallu amantiin keenya biilli ta'a deema haala jiruun garaan keenya irraa fawwa adeemsi keenya gara fuulduraadha. Ameen. Eenyuun ilaallee Yesuus ilaalla. Amma namoonni baay'een maal jedhu warri kaleessa wangeela nuu fidanii iyyuu hin kufanii hin dadhabanii akkas ta'anii seekularizimiin eetizimiin maaloon kun hin liqimse. Kanaafuu ayii kiristiyaanummaan abdiin qabu jedhu nuti fakkeenyi keenya Siwiidin miti, Noorweey miti, Jarmanii miti, Fiinlaand miti, Ameerikaa miti, Kanadaa miti. Fannoo rasa jiru. Ameen. Ija koo fannoo keessa kaa'ee nagaachisa akkasumaan nagammachiisa. Warri ija isaanii Siwiidin irra kaa'ate gaafa Siwiidin jedhan isaanis duukaa jedhu. Warri ija isaanii Noorwee irra kaa'ate gaafa Noorwee hin dadhabu isaanis hin dadhabu. Warri ija isaanii Fiinlaand yookaan Jarmanii yookaan Kanadaa yookaan UK irra kaa'e akkasuma. Madaafichi immoo kan jedhu isa fannoo irra jiru laalaa. Hamma dhumaatti deemaa. Garuu hamma dhumaatti deemee kanaaf hamma dhumaatti warra deemu akka ta'an Waaqayyo haa gargaaru. Kanaaf amantiin keenya identity kaardii keenya. Jaalalli nuti waliif qabnu identity kaardii keenya. Kanaafuu don't lose your identity card. Waraqaan eenyummaa keenya tokkummaa inni jaalaladha. Tokkummaa inni amantiidha. Amantiidhaan jiraanna. Isa laallee. Ameen. Isa dhuma. Qabxii shanaffaaf isa dhuma. Qabxii shanaffaaf inni dhuma. Be an example for others in purity jedha. Of qabuudhaan qulqullummaadhaan maal ta'ee jedha? Fakkeenya ta'ee jedha. Number one, be an example for others in your words, and the second in your character, and the third in love, the fourth in faith, and the fifth and the last in purity. Kutama sanarra kan jiru akkamitti qulqullummaadhaan of qabuudhaan holiness. It's a calling and also it's a commandment. Waamichadhas abboommiidhas. Waamichi oowwachuu gaafata. Abboommiin eeggachuu hojiirra oolchuu gaafata. Itti waamamneerra macaafa qulqulluun yaada isaa Waaqayyo yaada isaa hin geeddaran. In the Old Testament, in the New Testament, the main theme of the Bible is holiness. Waaqayyo yaada isaa hin geeddaran. Hin geeddaran waa'ee qulqullummaatiif kan qabu. Dubbii Waaqayyootu Leewwota 20:26 irratti maal jedhaa? Seera Leewwotaa 20:26 ani Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef isin kan koo akka taatanitti saba warra kaanitti addaan waan isin baaseef isinis immoo qulqulloota ta'a. Inni isin waame qulqulluu waan ta'eef adeemsa keessan hundumaan maal ta'a jedha qulqulloota ta'a. This is in the Old Testament. And the same message in the New Testament. First Peter Petros jalqabaa 1:15-16. Tokkoffaa Petros 1:15-16. The same message. Ani qulqulluu waan ta'eef qulqulluu ta'a. Waaqayyo yaada qulqullummaadhaaf qabu maal hin goone injijjiiran. Amma namoonni tokko waa'ee kanarratti barsiisuun ulfaataadha keessattuu bara kana. Waa'ee qulqullummaa, waa'ee adda bahuu, jireenya Kiristoos fakkaatu jiraachuu gaafa isin dubbattan inni lallabaa baadiyyaa waan ta'eef jedhu. He is old fashioned preacher jedha. Baadiyyaadha dhufe yeroo sabaa kinoo dazzaa na mul'atu jedhu. No, macaafichi hin dulloomne. Ergaa Waaqayyoo kan kaleessaas kanarraas isuma duraati. Amma gaa sugar coat preachers warra jedhaman egaa waan gaggaarii qofa fuudhanii irra hin baataa, hin ceetaa, hin deemtaa. Kun immoo dhaloota nama ceesisu. Dhugaa jiru guutummaa isaa yoo fudhanne malee. Dhugaa guutummaa isaa yoo fudhanne malee. Amma gaa qoricha yoo kennanii farmaasiidhaa caa keessattu gaaf tokko dhukkubsateen naan mana yaalaa geessine shoroppii kennanii akkasumas immoo kiniiniis kennaniif. Kiniinichi bulbulamee kennama. Hin hadhaa. Shoroppichi immoo hin mi'aawa. Mucichi akka fayyuuf dirqama lamaanuu fudhachuu qaba. Utuu inni immoo maal jedhaa ishee kiniinitti sana hin jaallatu. Hin hadhaa jedhanni kun. Isa kana natti fidina maal ta'a? Hin hadhaa. Shoroppitti qofan jaalladhaa. Isa kana fudhachuurra shoroppitti si'a lama fudhachuu naa wayyaadha. Shoroppitti si'a meeqa? Si'a lama. Maal waal taatee? Inni uftaan kun maal ta'ee? Hin hadhaa. Kanaafuu namas biraatiin fayyuudhaaf lamaanuu fudhachuu sirra jira. Amma gaa grace saayidii qofaa otoo hin ta'in cross saayidii illee jecha.
guutummaa macaafichaa jechuudha. Ergaa guutummaa walakkaasaa fudhanna taanaan rakkina biraa fida. Guutuusaa fudhanna taanaan fayyina ta'a. Kanaafuu macaafichi kan jedhu ammas in the Old Testament, in the New Testament, behold. Addabaa jireenya keessan, fannaan keessan, haasaan keessan, taphni keessan, wanti keessan hundumtuu maal haa ta'u? Addaa ta'u. Addaa ta'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Jireenya keenyaan qulqullummaadhaan warra adda ba'ee dhiibbaa uumuu danda'u. Silaa paastarri yoo nu dubbisan faarfannaa 24 irratti kutaa baay'ee jaalladhuudha. Gara tulluu waaqayyootti ol ba'uun kan ta'uuf eenyudha jedha. Kutaan sun ወደ እግዚአብሔር ተራራ ማን ነው መውጣት የሚችለው? አጭመት ሞዴ ቢከና iddoo isa qulqullaa keessa dhaabachuu eewu danda'e erga jedhee booda harkisa kan hin xuraa'in jedhe. Garaansaa kan qulqulluu ta'edha. Kanaafuu ergichi waa inni it's all about holiness. Garaan keessan hin qulqullaa'in hin xuraa'in, harki keessanis maal hin ta'in hin xuraa'in. Lapheen keenya garaan keenya madda waan hundumaati. Jalqaba hammini eessaa dhufa? Asii dhufa. Kuni dhawwaa miilli immoo garasitti deemaa, harki immoo waan garaan keenya lapheen keenya onneen keenya ajaja sana raawwata. Kanaaf laphee keenya garaa keenya eeggachuun waaqayyo isirratti moosisuun jireenya mo'achuudhaaf nu gargaara. Kan isaa qofa akka taanu waaqayyo nu haa gargaara. Kanaafuu garaan keenya maal haa ta'u? Qulqulluu haa ta'u. Yoo garaan qulqulluu ta'e iji garas laata, gurri garas dhagaa, miilli garas deema, harki garas waan hundumtuu garas. Kanaaf garaa keenya eeggachuu kan Kiristoos taasisnee moosifachuu isa ofirratti jechuudha. Gaaf tokko carraan jennee keessummoota North American Lutheran Church irraa dhufa waliin pirezidaantii keenya wajjinis masaraa mootummaa daawwanne. Masaraa mootummaa Paalaasii 4 kiiloo jiru. Gaafa daawwannu bakka itti dur dargiin namoota baay'eetti rukutuu, namoota baay'eetti garafuu, rashanuu, elektirikiidhaan waan garaagaraatiin yeroo bakka itti torchi godhan nutti agarsiisan. Sibiila furdaa harki namaaf miilli asitti hidhamee kanaan garafuu asii immoo shok godhuu yeroo dargiin dhufuu warra Haayile Sillaasee hoggansarra warra turan, ministeera warra turan baay'ee isaanii qabanii achitti galchanii. Kaartaa tokko ture achi keessa nutti agarsiisu. Kaartaan kun bakka ministeeronni sun ciisaa turanidha. Bakka ministeeronni sun itti hidhamanii mana hidhaa keessa turanidha. Achiin inni nu daawwachiisu suni nama bakka kana ture beektuu nun jedhan gidduutti namni nu daawwachiisu sun. Doktoriidha nama guddaadha. Egaa achiin nama bakka kana ciise beektu jennaan itti siqnee beeku jennee ittuma siqnee namni iddoo kana ture jedha. His Excellency Emmanuel Abraham jedhan. Kabajamoo obbo Emmanuel Abraham jedhan. Emmanuel Abraham ministeera turan. Mana mootummaa Haayile Sillaasee ministeera albuudaa pozishinii garaagaraatiin ministeera pozishiniidhaan tajaajilanii nama baay'ee baratanidha. Ergasii ambaasaadara turan. Ambaasaadara Itoophiyaa biyya Xaaliyaanitti Roomaa, ambaasaadara Itoophiyaa Indiyaa Niw Delhii, ambaasaadara Itoophiyaa Ingiliz London. Ergasii immoo deebi'anii waggaa 22 pirezidaantii waldaa makaanii Yesuus turan. The longest serving president in the history of our church. Seenaa gurguddaa hojjetan dhuga guddinaa tumsaafaa wajjin nama guddaa. Amma gaa isaantu iddoo kanatti hidhamee turedha. Baay'een namootaa hin ajjeefaman warra achi ba'an. Maaliif harki isaanii qulqulluun ture. Gaafa jara sana dalaalan harki isaanii qulqulluun ture. Fuudhanii irra shiranii baay'een isaanii hin ajjeefaman, baay'een isaanii hin ajjeefaman. Achi immoo isaan immoo hin dhiyaatanidha. Hin qorataman, hin gaafataman. Ergasii dhumarratti ijuu ንጹህ ነው ፍቱት jedhan. Ijuu ምንድን ነው? ንጹህ ነው ፍቱት። harki isaa qulqulluudha. Kanaaf maal godha? Gadhiisaa jedhan. Baay'ee gammada. Harki keenya qulqulluu haa ta'u. Wherever you go, dhaabbata mootummaa miti mootummaa dhuunfaa lafa jirtu hundumaan harki kee maal haa ta'u? Qulqulluu haa ta'u. Waaqayyo isa kanaan nu haa eebbisu. Harki keenya qulqulluu yoo ta'e Waaqayyo nu wajjin jira. Nu wajjin hojjeta. Nu bira dhaabata. Nu falma. Harki keenya qulqulluu haa ta'u. Ergaan waldaa kiristaanaatiif amanuu qabnus isa kana jechuudha. Harki keenya maal haa ta'u? Qulqulluu. Dhiibbaa uumuu akka dandeenye mootummoota dura dhaabannee noo jechuu akka dandeenye harki maal ta'uu qaba? Qulqulluu. Sareen madaa qabdu maal hin taatu jedhan. Maaliif yoo isheen duttu maal ta'a? Inni kun gaafa ittiin dhukkuba taanaan innis. Kanaafuu madattii sana maal godhuudha? Fayyisuudha. Akkamitti harka keenya qulqulluu gochuudha? Waaqayyo kanatti nu haa gargaara. Biyyoota lixaarraa kan nuti barannu isa kana. Warri Roomaa waggaa 400 addunyaa kana hoogganan erga warra Giriik irraa fudhanii booda. Sirna cimaa ijaaranii karaa gurguddaa ijaaranii Awurooppaa nu arginu kana gaa hamma Noorz Afrikaa irraa kaasee hamma Middle Eastiitti gaa hin bitanii karaa gurguddaa ijaaranii መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም
yaamaraanu jedhu inna karaa gurguddaa jaalanii nama iddoo sanaa irra kaa'anii hin bitu nama kana hundumaa dinagdee cimaa karaa cimaa militarii cimaa maaltu qabeenu dhaabasichi danda'ee jedhe warra ergasii ejjatti machitti immoraalitiin kun hin dhufe immoraalitiin kun immoo warra Roomaa kuffise kanaaf sabni kan kufu dhaloonni kan kufu yoo Waaqayyoorraa dudda garoodha yoo dubbii isaarraa dudda garoodha yoo karaa isaarraa booddeetti deebi'uudha kanaafuu isaanirraa barannee nuti akka hin kufnetti yeroo hundumaa kan saamee ameen mi'aan kan keeti jedhaan America is sliding down very fast. Gafto ko Pastor Benny. American በፍጥነት እየወደቀች ነው። የዋቀዩ ቅዱስ እኔ ቢተመለ ቢያት ጩቡን ምናርገቻ ጅሩዳ በረከናይ ቢያት ጩቡን ምናርገቻ ጅሩዳ ቢያት ቁልቁልማን በከደ ባጅሩዳ ኩንሞ ቢያ ከነ ኩፋት ትገሳለ ለምንቲ ወንጌል ሴና ጅሩ persecution ባየ ባሁንዱ ማደርቤ ቻይና dinagdee jijjiiram seenaan jijjiiram wanta baay'ee jijjiirama lafa wangeelli seene jijjiiraman ta'a lafa wangeelli seene eebbatta lafni wangeelli seene waaqayyo waa jijjiira gaafa wangeelicha dhufu immoo kufaatiin dhufa hamma dhumaatti wangeelicha akka hin dhiyeesse hamma dhumaatti isa duukaa deemuu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaara biyya masin jirtan kan waan argitan bitaaf mirgatti wanti baay'een isaa keessattuu nama keessummaa ta'ee dhufeef hin ulfaata hoteelumti nama keessa jiru kaleessa akkuma ganamas geenyeeni dim hotel gaafa ol seennu alaabaan jira as jira reception irra jira as jira rainbow flagging kana ergasii gaa waaqayyo gargaara jecha seenne reception gaachi gara kutaatti deemee ergasii yeroo ciree dhufu nan gaafadhe maayini kuni jedhe gaafadhe jennaan egaa biyyi keenya akkasii jedhe biyyi keenya haala ulfaataa keessa jirra haala ulfaataa keessa jirra wanti jiru wanti mul'atu ulfaataadha anaan jedhe isinoo akkam jirtanna nummoo ammayyuu jedhe isaaf dubbii isaatiif amanamnee jiraannaa jedhe garummoo kadhannaa keessan barbaannaa jedhe deeggarsa keessan barbaannaa jedhe maaliif jennaan qofaa jirraa jedhe isaan humna baay'ee qabu jedhe warri ajandaa kana propagate godhan disseminate godhan siyaasni isaan duukaa jira European Union isaan duukaa jira United Nations isaan duukaa jira bankiin addunyaa kana World Bankiin IMF systemiin addunyaa kana miidiyaan isaan duukaa jira against dubbachuu against dubbachuu of eeggannee adda baanee Kiristoos qofaaf taanee jiraachuuf uumamayyuu isa duukaa jirra garummoo kadhannaa keessa barbaanna garummoo deeggarsa guddaa barbaanna garummoo akka nu bira dhaabattan barbaanna you are here sababa sanaaf fakkeenya taatanii warra dhiibbaa akka taatan waaqayyo sana gargaara. Ijoollee keessan barsiisa, ijoollee keessan karaa waaqayyootti guddisa, ijoollee keessan immoo xuraa'ummaa kanatti akka hin qabamneef kadhadhaa fi hordofanii waaqayyo immoo isin haa eegu. Ijoollee keessan haa eegu. Ofirra darbaa immoo warra adii kana irratti dhiibbaa uumaa sagantaa isaanii irratti lallabuudhaan barsiisuudhaan tokkummaan feelooshippiin saba keenyaa akkasitti walitti dhufanii afaan keenyaa waliin waaqeffachuun kun baay'ee waan argamu miti. Kun cimee ta'uuf kana darbitanii immoo afaan isaaniitiin afaan Swedish afaan Norwegian afaan Danish afaan English afaan hundumaan sagantaa isaaniitti fe'anii dhiibbaa uumne dhaloota mootummaa waaqayyootti deebisuun ergama keenya kanaaf as jira kanaaf waaqayyo carraa nuu kenna kana hundumaatti immoo qofaan jirtan waaqayyo si waliin jira harki waaqayyoo qubi waaqayyoo garuu wajjin taa'ee maal sodaannare inni nu wajjin jira kana hundumaatti waaqayyo isin gargaara kana hundumaaf waaqayyo yoo as isin ergu waa ta'uuf waa gochuuf seenaa hojjechuuf kanaafuu mishinii keessan isa guddaa sana yoomiyyuu hin irraanfatinaa fakkeenya ta'a dubbii afaan keessanii fakkeenya ta'a jireenya keessanii fakkeenya ta'a jaalalaan fakkeenya ta'a amantiidhaan fakkeenya ta'a of qabuudhaan kana hundumaatti waaqayyo isin gargaara ayyaana isaa isiniif haa baay'isu humna isiniif haa kennu boojuu isiniif haa kennu xiqqoo taatanii lafa kana irratti soogidde taatanii dhaloota irratti dhiibbaa akka uumtan ayyaanichi isin gargaara soogiddi waama xiqqootu bishaan amma kana ga'u bulbulee meessuu danda'a waanuma xiqqaasaatu bareechuu danda'a kanaafuu baay'ina keessan ilaalina argamu waaqayyooti ameen hojicha kan hojjetu isa si waliin jirudha Martin Luther namni baay'een
addunyaan guutuun si mormaa jira dhiisi waan kana akkamitti qofaa kee addunyaa mormitee dura dhaabachuu dandeessa jennaani. One person with God is a majority. Namni tokko waaqayyo wajjin mo'aadha. Kanaaf waaqayyo si wajjin jira, waaqayyo si gargaara. Waajiratti yoo baatanus yoo galtanis bakka hojjettaniif karaa hundumaan waaqayyo isinitti fayyadamee dhalootaaf ifaaf soogiddaa isinaa taasisu. Galanni bara baraa isaa haa ta'u, isa dhageenya waaqayyo nu haa eebbisu. Olkaanii waaqayyoon kadhannee xumuranna.